واللبدين لأنه بفدات جلق بكنان رايان تسبيجاتي في مرتي بلف جدتي لولي من جلق بلالجسي بولجس تجراي إبساباسين ويرد حروا بوتمالي شوكان رتي بدي جتشان همتي بلنا ودوتين ديسين رايان تسبيجا غري TDF كانتي بلفين هوغنا مو برباديسون رقامين waraanni ganamaarraati PLF fi bilchagina jidduutti dhalate hammaachuu pirezidaantii naannoo Tigraay yoo mirkaneessan xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad garuu lolli kun akka ololaa kanaa miti jechuun ibsaniiru. Haaluma kanaan waraanni ganamaarraa waraana Itoophiyaatiif finciltoota Tigraay TDF jidduutti jalqabe jabaatee itti fufeeraa jedhu miidiyaan guddichi addunyaa AFP'n Agence France Presse dhimma kanarratti gabaasa hojjate wal waraansi ganama barii sa'aatii 11tti eegaluu mirkaneeffachuu hubachiiseera. Waraanni haaraan dho'e kun sodaachisaa akka ta'e qondaalli olaanaan Tigraay AFP'dhaaf mirkaneessaniiru. Pirezidaantii itti aanaan naannoo Tigraay obbo Amaanu'eel Asaffaa Agence France Presseef yaada kennaniin mootummaan federaalaa ganamaarraa humnoota Tigraay sharariinaa daangaa Suudaanitti dhiyoo jiru irratti haleellaa baneera jechuun himatan. Obbo Amaanu'eel Asaffaa lolli kun ammallee itti fufee gaggeeffamaa jiraachuu miidiyaa kanaaf mirkaneessanii miidhaa dhaqqabe garuu ibsuurraaf qusataniiru. Obbo Amaanu'eel Asaffaa amma waraanni nurratti banameera jechuudha miidiyaa kanaaf yaada kennanillee tibbana garuu waltajjiilee garaagaraa qophaa'e irratti yaada kennaa turaniin waraanaaf dhaadachaa turaniiru. Akkuma deddeebiin gabaasaa turre gareen TPLF arra waraanni nurratti banameera jechuun ibsaa jiran kun duulaan uummata Tigraay walitti qabanii hagaa biyya Ahmad Awwaalluutti jiraachuu hin dandeenyu jechuun hubachiisaa turuun ni yaadatama. Gareeleen kun waraanaaf torbaanotaaf dhaadataa ba'anillee arra garuu ganama subiidhaan Abiyyiitu waraana nurratti banee jechuun ofumaaf miidiyaa isaaniitiin ibsa kennuu gabaafne turre. Ji'oottan darbe erga gareen TPLF pirezidaantii Tigraay kan yeroo aangoorraa fonqolchanii jalqabe mootummaa federaalaatiif naannoo Tigraay jidduutti waldhibdeen dhaabbatee hin beeku. Gamalachuuti waldhibdee haaraa kaasuudhaaf qophaa'aa jiran jechuun walimachaa turaniiru. Gama TPLF yookaan immoo naannoo Tigraay irraa himannaawwan dhiyaatan keessaa tokko mootummaan Abiyyi ammoo waliigaltee Piriitooriyaa hojiirra oolchuu hin dandeenye kanaaf ammoo waraanni furmaata isa dhumaatii jechaa turan. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad dhiyoo ammoo paarlaamaa irratti argamanii haasaa taasisaa turaniin gareen TPLF ofumaa isaatiif waliigaltee Piriitooriyaa diigaa jira jechuun ibsuun ni yaadatama. Lolli ammaa kun akka Amaanu'eel Asaffaa Agence France Presseef himanitti yoo ta'e waraana ulfaataa kan of keessaa qabu yoo ta'u naannoo falmisiisaa ta'e naannoo Walqaayititti kan banamedha. Dhimma kanarratti yaada akka kennaniif yookaan waraana arra jalqabeera jedhame kanarratti yaada akka kennaniif dubbi himaa waraana Itoophiyaa gaaffii Agence France Presse irraa dhiyaateef deebii hin kennine. Ta'ullee qaamoleen mootummaa Itoophiyaatti dhiyeenya qaban waraanni kun TPLF'n kan baname ta'uu ibsuudhaan raayyaan ittisa biyyaa garuu tarkaanfii cimaa fudhateen injifannoo galmeessuu ibsuu irratti argamu. Akkuma jennee mootummaan Itoophiyaa gama miidiyaa isaatiinis ta'e miidiyaalee idil addunyaatiin dhimmicha callisullee deeggartoonni mootummaa garuu ibsa wal fakkaataa kennaa jiru. Ibsa isaaniitiin gareen mootummaa Itoophiyaatti dhiyeenya qaban akka jedhanitti loltoonni murna TPLF waardiyyaa Ijiptiif Eertiraa irraa ajaja fudhatan gooticha hoomaa waraana raayyaa ittisa biyyaa irratti bakka Sharaariinaa jedhamutti dhukaasa bananii eegasii booda raayyaan ittisa biyyaa deebii laateen loltoota TDF daaraa botoroo taasiseera jechuun hubachiisan. Humni murna TPLF armii 70 makaanaayizidii 70 fi 15 akkasumas 13 guutummaatti barbadeeffamu garee mootummaa Itoophiyaatti dhiyeenya qabuutu gabaasaa jira. Murni TPLF buufata armii 70 jechuudhaan daangaa Suudaanitti ittiin boonaa ture Sharariinaa bakka jedhamu keessa kan jiran guutummaatti dhabamsiifamanii akka jiran kan ibsan maddeen mootummaa Itoophiyaatti dhiyeenya qaban kan lubbuudhaan hafaniis booji'amanii harka kennataniiru. Murna kanaaf meeshaan waraanaa Ijipti irraa laatameef hedduun isaanii kanneen akka moortarii, Zuu 23, Dishqaa, Bireenii, Isnaayipariif meeshaaleen xixiqqoon hedduun booji'amaniiru jechuun maddeen mootummaa Itoophiyaatti dhiyeenya qabaniis gabaasuu irratti argamu. Ganamarraa akkuma gabaafnee turre wayyaaneen ibsa gama TV dimtsi wayyaaneetiin eertee turte mootummaa federaalaatu haleellaa nurratti banee jettee turte. Dhimma kanarratti yookaan waraana ganamarraa jalqabeera jedhame kanarratti namoonni siyaasaa garaagaraa ibsa laachaa jiru. Isaan keessaa tokko xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad ibsa kennaniin waraanni amma jedhamaa jiru kun xiqqaadha jedhan. General Samuraa Yunus haasaa dhaabbata miidiyaa biroodkaastingii Itoophiyaa waliin taasisen gochi naannoo Tigraayitti raawwatamaa jiru guutummaatti seeraan alaa fi beekamtii kan hin qabne ta'uu himanii jiru. Jeneraalichi dhimma haala siyaasaa yeroo ammaa naannoo Tigraay keessatti gaggeeffamaa jiru irratti haasaa taasisaniin maqaa adda bilisummaa uummata Tigraay TPLF fi maqaa obbo Mallas Zeenaawitti dahoo godhachuun gaggeeffamaa jiru hatattamaan dhaabachuu akka qabu hubachiisanii jiru.
Akka dubbii Jeneraal Saamuraatti gareen sochii seeraan alaa taasisaa jiru kun bulchiinsa yeroo naannoo Tigraayitti hundaa'e diiguun bulchiinsa mataa koo ijaare jedhan kan morman yoo ta'u, haasaa isaanii kanaan gochi kun guutumatti seeraan alaa fi fudhatama kan hin qabne ta'uu saaxilanii jiru. Murteewwan gareen kun magaalaa Aksuumitti walitti qabamuun dabarse kana Jeneraal Saamuraan hundeeffama mootummaa seeraan alaa ittiin jedhanii jiru. Hojiiwwan bulchiinsa yeroo obbo Geetaachoo Raddaa itti aansee Jeneraal Taaddasaa Warradaan durfaman hojii isaanii akka hin hojjannee fi uummata gara filannootti akka hin geessine gareen kun gufuu tahaa kan turan yoo ta'u, mallattoo chaappaa fi meeshaalee hojii humnaan booji'uun akka raawwatame dubbatanii jiru. Kaayyoon guddaan siyaasessitoota naannichaa aangoof qofa ta'uu fi aangoo kanaas kan barbaadan itti gaafatamummaa jalaa ba'uuf akka ta'e jeneraalichi kan addeessan yoo ta'u, haaluma kanaan mootummaan federaalaa dhimma kana obsaa fi karaa nagaatiin qabatee hordofaa jiraachuu isaa Jeneraal Saamuraan dinqisiifatanii jiru. Yeroo waliigalteen nageenyaa Piriitooriyaa mallatteeffametti uummanni Tigraay gammachuu guddaan ibsatullee siyaasessitoonni naannichaa garuu gara wal dorgommii fi qooddannaa aangoo qofatti deebi'uu isaanii Jeneraal Saamuraan dubbatanii jiru. Humnaan dargaggoota guuruu ilaalchisee jeneraalichi yeroo dubbatan humnaan dargaggoota guuruun tarsiimoo qabsoo moofaa Shaabiyaa irraa waraabamee fi Shaabiyaan Itoophiyaa diiguu tarsiimoo isaa akka hin jijjiirin kan agarsiisu jedhanii jiru. Hooggantoonni naannichaa baajata mootummaa federaalaa irraa osoo fudhatanuu mootummaa federaalaa Itoophiyaa diina godhatanii farrajuun dogoggora ta'uu fi dareen kun mootummaan waraanuuf jechuun dargaggootaa fi uummatatti soba himaa turuu Jeneraal Saamuraan himanii jiru. Dhumarrattis Jeneraal Saamuraan uummata Tigraay fi maatiiwwaniif waamicha taasisaniin sodaa maatii kan ta'e dargaggoota humnaan qabanii hidhachiisuu kana fashaleessuuf maatiin gurmaa'anii mormuu fi ijoollee keenya hin kenninu jedhanii qabsaa'uu akka qaban dhaamanii jiru. Uummanni Tigraay yeroo kanatti akka hin gowwoomne gocha kana dura dhaabbachuu akka qabanii fi mirga isaanii garee kanaan sarbame kabachiisuuf wabiin guddaan uummatuma mataa isaa qofa ta'uu eeranii jiru. Obbo Geetaachoo Raddaa hooggantoonnii fi waraanni Tigraay lola haaraa keessa akka hin galle akeekkachiisanii jiru. Yeroo ammaa gorsaa muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmad kan ta'an obbo Geetaachoo Raddaa ergaa dabarsaniin hooggantoonnii fi miseensonni waraana Tigraay kaka'umsa namoota siyaasaa wayyaanee muraasaatiin naannicha gara ajjeechaa fi lola haaraa biraatti deebisuu irraa akka of qusatan cimsanii dhaamanii jiru. Obbo Geetaachoon ergaa fuula Tiwiitar isaanii irratti maxxansaniin yaalii hooggantoonni wayyaanee tokkummaa uummata Tigraay qoqqooduuf taasisan akka balaaleffatan ibsanii jiru. Dabalataanis gareen kun faanoo Jeneraal Suudaan Al-Burhaanii fi mootummaa Eritiriyaa Shaabiyaa irratti hirkatanii lola haaraa jalqabuuf yaaluun isaanii jijjiirama tokkollee akka hin finne saaxilanii jiru. Abjuu kiiloo 4tti deebi'uuf abjootaa kan jiran Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el, Fatlawarq Gabra Egzaaberii fi obbo Geetaachoo Asaffaatiin gareen dursamu kun hatattamaan dhaabbachuu akka qaban obbo Geetaachoon akeekkachiisanii jiru. Mootummaa federaalaa waliin hojjechaa kan jiru obbo Geetaachoon waraanni Tigraay waan hunda caalaa nageenyaa fi lubbuun jiraachuu uummataaf dursa kennuu akka qabu waamichaa kan dhiyeessan yoo ta'u, xiyyeeffannaan waraanaa inni guddaan lubbuu yakkamtoota harka muraasaa eeguu osoo hin taane nagaa uummata Tigraay mirkaneessuu ta'uu akka qabu cimsanii dubbachuun gaafiin uummataa meeshaa lolaan osoo hin taane karaa nagaatiin deebii argachuu akka danda'u ibsanii jiru. Obbo Geetaachoo Raddaa dubbii isaanii keessatti gareen uummata Tigraay kallattii biroo qabsiisaa jiran kunneen qaamota gowwoomsaa fi deeggarsa humnoota alagaa irratti hirkatanii balbala dippiloomaasii cufuuf yaaluu isaanii dubbatanii jiru. Haa ta'u malee amma dhugaan lafarra jiru yeroo garee kanatti ulfaatu addunyaan natti haa dhuftu jechuun iyyuun kasaaraa siyaasaa madaalawaa hin taane keessa lixuu isaanii cimsanii beeksisanii jiru. Walumaa galatti dhaamsi obbo Geetaachoo Raddaa naannicha keessatti walitti bu'iinsa haaraa uumuu irraa garee kana kan ittisu yoo ta'u, waraanaa fi hooggantoonni naannichaa gaaffii uummataa karaa nagaatiin qofa deebisuuf mootummaa federaalaa waliin ta'uun hojjechuu akka qaban dhaamoo isaanii gabaasni kun addeessee jira.